Akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota furtuu jireenyaa. Har'a viidiyoo tokko qabadhee isiniif dhiyaadheetiin jira. Viidiyoon kunis namoonni imeelii banachuun isinitti ulfaatu yookiin namoonni sirriitti banuu hin dandeenye banuun isin rakkisu viidiyoo imeelii haala salphaa ta'een bifa salphaa ta'een akkamitti akka banatan isinitti agarsiisu tokko qabadhee isiniif dhiyaadheetiin jira. Viidiyoo kana hamma dhumaatti ilaaltanii yoo xumurtan achi booda imeelii salphumatti banachuu ni dandeessaniin isiniin jaa nu waliin turtii gaarii. Egaa daawwattoota keenya jalqaba irratti wanni isin godhuu qabdan gara bilbila keessanii seetingii bilbila keessanii seenuu qabdan jechuudha. Jalqaba irratti seetingii bilbila keessanii seentan. Seetingii bilbila keessanii eega seentan booda maal gootan? Accounts bakkeetti barbaadan bakka kana jechuu bakka suuraa namaa fakkaatu qabdu tana accounts bakkeettu kana bakka tanatu hiixan. Mallattoo ida'uu qabdu kan account bakkeettu kanatu hiixan eegas kana booda jechuu bakka account jettu kana eegatu hiixan booda isin fida. Si booda bakka mallattoo Google qabdu kana Google bakkeettu kanatu hiixan. Google bakkeettu kanatu hiixan. Achi booda kana isinii fida. Asitti paaswordii bilbila keessanii isin gaafata jechuudha. Paaternii ta'uu waan isin bilbila keessanii cufattanii jirtan ni bantan bakka kana ni bantan itti galfattan jechuudha. Waan bilbila keessanii cufattanii jirtan paaswordii maal ni wanti kun hanga xumuramutti wanti mallattoon naannoo ittiin hanga dhumtutti ni hiitan jechuudha. Amma kanaan nuuf fide jechuudha. Bifa kanaan nuuf fide jechuudha. Maal goona gubbaa kanaa miti amma jala kanarratti asin create account bakkeettu kana as dhufneeti eenyuuf ofii keenyaaf yookiin hojiidhaaf for myself to manage my business meeshaa jedhee to manage my business haa jennu. Kana booda wanti kun hanga nu dhumutti asitti immoo maqaa keenya nu gaafata jechuudha. Maqaa itti galchina asitti maqaa keenya enter your name maqaa itti galchina jechuudha. Asitti meecaaluma jennee maalaannu asitti maqaa barbaadan galchuu dandeessan jechuudha. Bakka kanatti garuu maqaan kun maqaa akkaawuntii nuti banannu saniiti jechuudha. Maqaa kanaan nu banama akkaawuntiin. Maqaa akkaawuntii imeelii nuti banannu saniiti jechuudha. Maqaa imeeliiti maqaan ichi guunne kun. Kana booda informationii keenya jechuudha. Odeeffannoo waa'ee keenyaati asirra guunna. Guyyaa dhaloota keenyaa saala bara dhalootaa ji'a tokkoffaa irratti ji'a nu gaafate ji'a caalmaa jennee tokko haa guunuume akkanumatti. Guyyaas tilmaamumaan haa guunnu guyyaas. Bara nu gaafate bara kanaas asuma alamaa fi takka nuni asirratti bakka bara kanatti yeroo guuttattan irra caalatti namoota sirriitti waa hedduu fayyadamuudhaaf umriin ati asirra guutuun waa hedduudha irraa si daangeessuu dandeesse. Kanaafuu umrii 18 dabruu qabdi jechuudha. Ati asirra guutu 18 dabruu qabdi. 18 yoo taate yeroo hedduu asirratti sooshaal miidiyaa irratti waan barbaadde hunda akka barbaaddetti waa hunda daawwachuu hin dandeessu. Kanas si daangeessiti asirratti. Daa'immaniif of yoo ta'e karaa 18 guutee yoo guutte malee nama kaaniif xiqqaachuu seera keessa 18 gaggootee asirra guunnaan waan hedduu waan ilaaluu waa hedduu irraa si daangeessa jechuudha. Sooshaal miidiyaa irratti wantoota garaagaraa daawwachuu irraa si daangeessiti jechuudha asirratti wanti itti guututu. Kanaafuu yeroo baay'ee 18 ol akka ta'utti asirratti umriin kee 18 ol akka ta'utti
eeguutte gaariidha akkasitti irra waa hedduu ilaaluu dandeessa jechuudha. Asirratti immoo saala kee guutte jechuudha dhiira yoo taate fiimeel dubara jechuudha shamarran meel dhiira jechuudha. Meel jennaan fakkeenyaaf warri dubara warri taatanis dubara jettanii fiimeel jettanii guuttattan jechuudha. Kana booda maal jennaan neekistii bakkeetti kana tuqxa. Achi booda kana nuuf fide jechuudha foormii imeelii keenya san akkanatti kun foormii kanaa nuu ta'a jechuudha. Akkaawuntiin keenya imeelii kun foormii kanaa nuu ta'a akkamitti foormii kam akka barbaadnu asirraa filanne jechuudha. Asirraa amma filannoo sadii nuuf fidee jira. Jireenya furtuu jalqabarra jiru kana jireenya furtuu jee kaanis jalqabarra jiru kana garaagarummaa xiqqashoo qaba. Amma xiqqashoo garaagarummaa qaba baay'ee miti. Create your own Gmail address jedhamarraa mataa keetii uumtu jechuudha. Asirratti immoo kana keessaa mee tokko haa filannu. Fakkeenyaaf kan lammaffaarra jiru kana haa filadhummaan. Kana booda kafeetan filachuu dandeessan jechuudha. Keessa filannoo sadeen kana keessa ka barbaadde filatta. Mataa keetii yoo barbaaddes kanumarra jiru kana ka barbaadde filachuu dandeessa. As keessatti neekistii bakka jettu kana tuqxan jechuudha. Neekistii eega jettaniin booda asitti maal si gaafata? Paaswordii si gaafata. Create a strong password with a mix of letters, numbers and symbols. Paaswordii cimaa ta'e kan makaa lakkoofsota qubeewwanii fi mallattoowwanii kan ta'e uumii jedhu. Paaswordiin ati asitti itti galchitu lakkoofsa keessaa qabaachuu qaba, qubee qabaachuu qaba, mallattoolee qabaachuu qaba jechuudha. Mallattoolee karaa ajjeeffannoo, mallattoo gaafii, mallattoo tuqaa maal kana qabaachuu qaba jechuudha. Kanaafuu mee fakkeenyaaf asirratti immoo waa tokko itti haa galchu maal jee itti haa galchu lakkoofsa keessaa mee caaluma jee kana lamaan lakkoofsa keessaa itti haa galchu. Qubeerraa beekanuu kanatti haa galchu mee deebi'ee mallattoorraa kana kanaafi kanatti haa galchu mee neekstiin jedhaan. Asirra maal nu gaafate? Confirm you are not a robot. Get a verification code sent to your phone. Asirratti koodii nu erga jechuun bilbila keenya irratti lakkoofsa nuti imeeliin banuu jirru kanarratti koodii asirratti nuuf erga jechuudha. Bakka kanatti bilbila keenyatti guunna jechuudha. Bilbila irratti akkaawuntii koodiin tunis nu seentu jechuudha. Bilbila san irra guuttanna bilbila keeyyaan guutama asirratti neekistii jennaan. Koodiin bilbila nuti asirra guunurra nu seenti jechuudha. Amma koodiin nuuf ergamti jechuudha asirratti. Akkana bifa kanaan nama awutomaatikaaliidha. Nama koodii ifumaaf itti galfatee asirratti kaniin harkaa qabu kanarratti koodiin ifumaaf seente jechuudha. Koodiin bilbilee erge asumarraan ifumaaf awutomaatikaaliidhaan ifumaaf seente jechuudha. Asirratti immoo akkaawuntiin keenya bifa kanaan dhufee jira furtuu jireenyaa jee. Kanaaf neekistii jenna. Kana booda seera kana siifite privacy and terms jee kana asirra dhufte agree jettaan. I agree seera kana fudhatte jechuudha. Seera asirra jiru kana fudhachuu jechuudha. Agree jettaan.
eegas bifa kanaan waan naannoo itti tana ammas deebi'ee isiniif fidaa jechuudha. Kanas isiniif deebi'ee akkaawuntiin keenya nu banamee jira jechuudha. Imeelii tokko banannee jirra jechuudha. Imeelii keenya nu banamee jira jechuudha. Imeeliin kunoo kana fakkaata. Imeeliin keenya furtuu jireenyaa furtuu jechuudha. Jireenyaa furtuu kun yeroo biraa qabaname jireenyaa furtuu kajoo kana kan nama tuqee isinitti agarsiisa kana jechuudha. Akkaawuntiin nuti amma banannee jechuudha. Kana booda deebitanii akkaawuntii kana keessa amma as keessa seentanii waa baay'ee sirreeffachuu dandeessan jechuudha. Bakka info security personal bakka as keessa bakka kanatti fixan bakka google akkaawuntii jettu kan as fixanii waa hedduu asirraa amma sirreeffachuu dandeessan jechuudha. Egaa banattan booda haadhumtu wanni kun amma dhumtutti ni eegan ammas wanti mallattoon naannoo itti tunnu rakkisaa jirti. Daawwattoota keenya viidiyoon keenya kan irraa kana fakkaataa asumarratti hin dhaaba. Isteepiiwwan hafan jechuudha. Viidiyoon kun akka isinitti hin dheeraanneef isteepiiwwan hafan viidiyoo itti aanuun qabadheetiin isiniif dhiyaadha. Viidiyoo biraatiin akkamitti wantoo eega imeelii kana banannee booda wantoota sirreeffachuu qabnu viidiyoo biraa irratti isinitti agarsiisa. Viidiyoo irraa kanumaan hin goolabaa. Namoonni chaanaalii kanaaf haaraa taatanis asumaan sabiskiraayib godhaa. Inni isin akka viidiyoon itti aanu isin bira ga'uuf nagaan nuuf tura.